Okay, hordoftoota chaanala EFOTube baga nagaan gara chaanala kanatti dhuftanii. Egaa kutaa 15ffaa kana keessatti jechoota sasalphoo ta'anii fi isin akka nama ingiliffaa duwwaarraa eegalee yookaan akka nama beginner eegalaa ta'etti beekuu kan qabdan sadii adda baafannee waliin ilaallaa. Egaa namoonni chaanala keenya subscribe gochuudhaan viidiyoo nuti gadhiisnus like gootanii kanneen immoo komentii viidiyoo kana jala jiru keessa seentanii yaada babbareedoo nu kennitan hunda keessanuu walumatti galatooma isiniin jechuu barbaanna. Egaa jechi salphoo taatee fi isin kutaa kana keessatti adda baafachuu qabdan or kan jettudha. Egaa jechi ingiliffaa or jettu kun faayidaa gurguddoo lama qabdi. Sadarkaa isin irra jirtan kanarratti yookaan sadarkaa eegaluu irratti kan isin beekuu qabdan faayidaa lama qabdi. Isheen tokkoffaa yookaan jechuudhaaf yeroo ingiliffa keessatti yookaan jennee dubbachuu barbaannu jecha or jettu kana fayyadamna jechuudha. Faayidaan isheen jalqabaa yookiin jechuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko you can sit here with me or go home yoo jedhe you jechuun ati yookaan si jechuudha. Can jechuun immoo danda'uudha. Jecha kana dura ilaallee turre can jechuun danda'u. You can yoon jedhe ati ni dandeessaadha. I can yoon jedhe ani nan danda'aadha. They can yoon jedhe isaan ni danda'u. Jecha danda'u jechuudhaaf itti fayyadamnudha. Sit jechuun immoo taa'uudha. Namni tokko yoo barcumarra taa'e sit jedhama. Here jecha jettu immoo as akka jechuuti. Ishee kanas laallee turre kilaasii keenya kana duraa keessatti. Here jechuun as yookaan bakka kana akka jechuuti. With yeroo jennu immoo waliin akka jechuuti. With me yoon jedhe amma fakkeenyaaf ana waliin akka jechuu kooti. Jecha kanas ilaallee turre kana dura. Or go home. Go jechuun deemuudha. Home yeroo jennu immoo mana gara manaatti deemu. Go home gara manaatti deemu. Egaa jechi or jettu isheen kun as keessatti gara kamitti hiikamti? Yookaan kan jedhutti hiikamte jechuudha. You can sit here with me or go home. Kana jechuun maal jechuudha? Na waliin taa'uu ni dandeessa. You can sit taa'uu ni dandeessaadha. Here with me as yookaan bakka kana na waliin taa'uu ni dandeessa. Bakka kana na waliin taa'uu ni dandeessa. Yookaan or jettanii go home yookaan gara manaatti deemuu ni dandeessa. Egaa jechi or jettu as keessatti yookaan jechuufidha kan fayyadamne. You can sit here with me. Na waliin bakka kana taa'uu ni dandeessa. As taa'uu ni dandeessa. Or jettanii go home yoottan yookaan immoo gara manaatti galuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf hiriyaa keessan tokko waliin otoo taa'aa jirtanii hiriyaan keessan nan deema yoo isiniin jedhe gara manaatti maal jechuu ni dandeessu sini? You can sit here with me. As bakka kana na waliin taa'uu ni dandeessa. Yookaan or go home gara manaatti galuu ni dandeessa jettanii jecha or jettu kana yookaan jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyi isheen lammaffaa I want to buy a car or motorcycle kan jettudha. I jechuun ana akka jechuuti. Want jechuun immoo wanta tokko barbaaduudha. To buy yeroo jennu immoo bituu. To buy bituu. A car konkolaataadha. Or isheen jettu ammas keessatti yookaan kan jedhutti hiikamti. Motorcycle dogdoqqee akka jechuudha. I want to buy a car konkolaataa bitachuun barbaada yookaan dogdoqqee yookaan konkolaataan bitachuu barbaada yeroo jechuu barbaadan
jecha or jedhu kana fayyadamte jechuudha. Fakkeenyaaf namni dabaree taaksii eeggachuun isa jibbisiise tokko maal jechuu danda'a? I want to buy a car or motorcycle jechuu ni danda'a. Kun immoo maalitti hiikama? Konkolaataa yookaan dogdoqqee bitachuun barbaada. Or kan jettu kun ammas keessatti yookaan kan jedhamutti hiikamte jechuudha. Egaa jecha or jettu kana booda yookiin jennee himoota garaagaraa uumuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa jechi or jettu kun hiikaa lammaffaallee ni qabdi ingiliffa keessatti kan isin sadarkaa kanatti beekuu qabdanii. Egaa isheen immoo maalidhaa? Moo jechuudhaaf. Filannoo lama jiran keessaa tokko ibsuudhaaf. Moo jennee filannoo dubbachuudhaaf. Fakkeenyaaf who do you love more? Your mother or your father? Amma fakkeenyaaf karaa irratti mucaa xiqqoo tokko agartanii abbaa kee moo harmee kee jaallatta jettanii yoo gaafachuu barbaaddan jecha or jettu kana fayyadamtuu. As keessatti jechi or jettu kun moo kan jedhutti hiikamti malee yookiin kan jedhutti hin hiikamtu. Who do you love more? Who jechuun eenyudha? Do you love more? Love jechuun jaalachuudha. More yeroo jennu immoo irra baay'ee akka jechuuti. You jechuun immoo ati akka jechuuti. Mucaa xiqqoo tokkoon abbaa kee moo harmee kee irra jaalatta jennee yeroo gaafachuu barbaannu who do you love more? Eenyu irra caalaa jaalatta? Isheen kun who do you love more kan jettu kun gara kamitti hiikamti? Eenyu irra caalaa jaalatta hagaasitti jechuudha. Achi your mother or your father. Your jechuun immoo kan kee kutaa keenya tokkoffaa hin dagatiina. Your mother yoon jedhe harmee kee. Your father yoon jedhe abbaa kee. Abbaa kee moo harmee kee jaalatta jennee gaafachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Egaa jechi or jettu as keessatti moo jedhamtee hiikamtee. Mee fakkeenya lammaffaan isinii kenna karaa salphaa akka isinii galuu danda'uu fi what do you want? What jechuun maalidha? Do you jechuun si akka jechuuti. Want barbaadu wanta tokko yeroo barbaaddan want jedhama. Tea shaayee tea or coffee. Shaayee moo buna barbaadda? Fakkeenyaaf isin kaaffee seentanii mana bunaa akka jechuuti. Wayitariin yookaan keessummeessaan tokko dhufee what do you want? Tea or coffee yoo jedhee maal jechuu isaati? Maal barbaadda? Shaayee moo buna jedhee isin gaafata jechuudha. Hima gaaffiiti. Egaa jechi or jettu kun gara kamitti hiikamte? As keessatti moo kan jedhutti hiikamte. What do you want? Maal barbaadda? Eenyu? Ati. You ati akka jechuuti. Tea or coffee? Shaayee moo buna barbaadda jennee yeroo gaafachuu barbaannu jecha or jedhu filannoo lamaan jiran gidduu gashina. Egaa as keessatti your mother or father abbaa kee moo haadha kee. Or kan jettu kun filannoo lamaan jiran gidduu galti. Filannoo tokko as keessanii filannoo biraa as keessanii gidduu keessu jechuudha jecha or jettu. Isa kana moo isa kana akka jechuuti jechuudha. What do you want? Maal barbaadda? Tea or coffee? Buna moo shaayee? Kaman sii fida akka jechuuti jechuudha. Fakkeenyaaf examplii kanan biraa namni tokko fakkeenyaaf do you love me or not jedhee isin gaafachuu danda'a. Kun immoo maalitti hiikama? Love jechuun jaalala wajjin wal qabataa. You atidha. Me ana akka jechuuti. Or not do kan jettu kana as keessatti hima gaaffii jecha ittiin uumnee fayyadamnudha. Walumaa galatti do jechuun wanta tokko hojjechuudha. Garuu faayidaa biraas ni qabdi. Kutaa keenya itti aanan keessatti ni ilaalla. Duun kun
himoota gaaffii ittiin uumnee namoota gaafachuudhaaf jecha itti fayyadamnullee ta'uu ni dandeessi. Egaa do you love me or not yeroo jennu na jaallattamoo nan jaallattu. Isheen kun as keessatti gara kamitti hiikamti? Moo kan jedhamutti hiikamti malee akka isa gubbaatti ilaalle yookiin kan jedhamutti hin hiikamtu. Egaa ishee kana do you love me yeroo jennu na jaallattaa akka jechuuti. Or not yeroo jennu immoo nan jaallattu akka jechuuti. Not jechuun yaadama saanuu kan agarsiisudha. Jecha yaadama saanuu. Na jaallattamoo nan jaallattu jettanii yeroo nama tokko gaafachuu barbaadan do you love me or not jettu. Egaa jechi or jettu as keessatti moo gara jedhutti hiikamte jechuudha. Do you love me or not? Na jaallattamoo nan jaallattu. Egaa jecha or jettu jecha salphaa taate kana karaa lamaan kana yookiin jechuudhaaf isheen jalqabaa yookiin jechuudhaafi isheen lammaffaa immoo moo jechuudhaaf akka taate adda baafattanii himoota garaa garaa keessatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha.